kan Zaidoof ayyaantu buufata xiyyaaraatti osoo hin taane anaan kan ajaa'ibaa jiru waan Sumayyaan dubbachaa jirtuudha ቪዲዮ kana ilaalee walitti dhiyeessa ከፈለክ መተህ ሌላ ቤት መስርተህ መኖር ትችላለህ እዚህ መተክ ደግሞ ላዩ መርዝ ጠጥታብኝ ነው ሌላ ሴት ብለክ ከአንድ ሴት ጋር እየተጃጃልክ እዛ ያችን ለማስፈቀድ ሞክር እንጂ የኔ ሱመያ ቤት ወንድና አንተ አገባ ብትመጣ ራሱን ያላስገባህም አይገርምም አንተ ለሷውን ልጆች የእውነት ልጆች ቢናፍቁ ኑሮ አትጃጃልም ነበር እሷ ጋር ተተቃቀፍም ብድግ ብለህ ቀንሳ ያልቅ ትመጣ ነበር ግን ስላልፈለክ ነው አንተ እኮ ለማንም ሳትናገር የምትሄድ ሰው ነክ ከፈለክ ማለት ነው ሙቪ እንኳን አያችሁት በፊት እስካሁን ድረስ ከሰሩት ቪዲዮ ጀምሮ የሆነ ነገር ሲባል በቃ ተዋት እሷ ራሷን አታጠፋም ውሸቷን ምናምን ነበር የምትለው ስለተጋቡ ብቻ ምን አለ ለአረየት ነው ጥላብን የምትሄደውና ወንድሜ ግባ እዛው እንደፍጥርጥራችሁ አላላስ ሙቪ ራሱ እጁን አወጣ እስከ ዛሬ ድረስ እጁን አላወጣም ነበር እያንዳንዱ ቪዲዮ ሙቪ በቃ ተዋት እንዳለ ነበር ባሁኑ ብቻ በቃ አላስ ምን ታረግልኛለች ብሎ ነው መሰለኝ እሷ የሰው ተራፊ ናት ብሎ ሊሆን ይችላል አይ አላስ የሳይድ ሚስት ናት ምን አረጋታለሁ ብሎ ነው መጀመሪያ መሄድ እንደማትፈልግ ሁለተኛ ነገር ደግሞ አታስመስል ቀን አልቋል መች ነው የሄድከው አንተ እኮ ቪዲዮ ራሱ መልቀቅ ከጀመርክ ጀምሮ ተጋባን ካላችሁ ጀምሮ ራሱ ስንት ወሩ ነው እንግዲህ ቪዲዮ የተቀረጸ ይታያችሁ ቻይና ሄዶ ከመጣ በኋላ ነው ኢትዮጵያ ተቀምጦ ከዛ ቻይና ሄዶ ከዛ መጥቶ ከስንት ጊዜ በኋላ ነው ቪዲዮ የተሰራው መልቀቅ የጀመሩት እንደዚህ የተጃጃሉ ማለት ነው ፕራንክ የመጀመሪያውን ፕራንክ የሰራው ነው እሱንም ከቻይና መልስ በኋላ አሁን 3 ወር ተቃጠለብኝ በምንኛ ሂሳብ መተኸው ነው እንዴት አርገ መተኸው ነው እንዴ ወይስ ቪዲዮ የተሰራው ቀንክ ሳያልቅ ነው ያኔ ቀርተ ነው ኦሬዲ አሁን ቀርተ ነው መጀመሪያ የሰራው ቀንክ ሳያልቅ ወይስ አደን መተክ አስመትተህ ተመልሰህ ሄደ ነው እኔ ለማንኛውም የራስ ጉዳይ ገባህ ቀንህ አለቀ አላለቀ እኔ አያገባኝም እኔ ስትጃጃሉ ስላናደዳችሁኝ ነው እንጂ ስላስጠላችሁኝም ነው እንጂ ሲፈጠር እኔ በቃ ትቻለ የራስ ጉዳይ ነው ብትመጣም አልቀበልህም በዚህ በዛሬ ቪዲዮ በቃ ቁርጥ እንድንል ያረከኝ ቁርጥ ምክንያቱም ቁጭ በየሳስበው ቪዲዮ ነው አይቼ ኢትዮጵያ አሁን ለምሳሌ ተማመጣ ታረቀን ኢትዮጵያ አብረን ብንገባ ወይ ደግሞ እዚህ ብሆን በሱ አምር እኔ ልታሳድረኝ በማናምር በሚስት ከአምር እኔ ላድር እሷ ባዘዘችክ እኔ ሊሄድ ማለት ነው እዛው እንደፍጠርጥረ አነካ ያደን ኡንፋኪያት ዋንቲን ካሱ በርባዲ ማለስ ነው ተፈካቴ እማ ጅሬኛ ሱመያን ጅራቻርቱ ራካሲ ናሞቲ ባየን ከኛ ጅሬኛ ጀንጅራቻርቱ እምቤኑ ተውረንዳ ሚዲያ ረትገሩ አካ ከናት ሰልብስኔ namooti baay'een dubbachuu dandeenya maaliif isinitti fakkaate yeroo baay'ee Sumayyaan gaafa gara miidiyaa irratti dhuftu kolfitee taphattee foggorraa fakkeessitee of jajjabeessuudha inna malee waan biraan jennu kan jira gaafa fuula keenya dura dhuftu takkaa ishiidhaa gadduu arginee hin beeknu miidhamuu hin qabdus namni biraa namni ishee jabeessuu jiraachuu dhiisuu danda'a Zaidoodhaan alaa jechuudha isa malee nama hin beektu ta'uu danda'a isheen gaafa gara miidiyaa kanaa dhuftu yeroo baay'ee waa tokkoon dubbattu gaafa dubbattu immoo jira bakka akka ofii isheetii miidhamtee jirtutti naasoftu yeroo baay'ee gaafa haasoftu garuu akka baay'een keenya argaa jirru jalqabaa kaatee amma gaafa Zaidoon cidha isaa geggeeffatutti waan baay'ee dubbachaa turte waan baay'ee haasaa turte haga isaatii kanaatti jechuudha har'a garuu hin dadhabdee jirti Sumayyaan dhimma kana dadhabdee jirti moo maalirraa hanga'u barbaaddeeti moo maal yaaddeeti gaafa inni fuudhee amma kana tole Zaidoon amma fuudhee mana dhaabbateera kanaan durallee mana qaba ijoollee qaba amma immoo guyyaa cidhaa sana ayyaantuun jalaa baduu ishees dhageessee dubbattee turte arras kun akkuma kana isa dubbachaa jirti amma immoo ayyaantuu dhiisee Sumayyaatti deebi'uudhaaf isaa qophaa'aa jiru wabiin faa ayyaantuu qabanii buufata xiyyaaraatti itti geessan ayyaantuun achitti dhaqan isheen dheengadda maraachaa turte inni haa ta'u rakkoo hin qabu guyyaa cidhaa sana waan hunda'uu dandeessee Sumayyaanii abbaa manaa ishee qaalii waa tokkoon dubbadhu ettee dhiistee turte
Ergasii booddee erga isheen intalli jalaa baddee waan meeqa irratti raawwatte booddee akka nama haadha manaa hin qabneeti kan taa'u Zaidoon. Akka nama ijoollee hin qabneeti kan inni taa'aa jiru. Addabaabayii duratti ba'ee buufata xiyyaaraatti ba'ee deemuu hin qaba. Waggaa tokko booddee nan deebi'aadha isa afaan guute. Maaliif isinitti fakkaate? Amma fakkeenyaaf inni biyya sana deemaa jira. Adeemu inni rakkoo hin qabu. Deemuunsaa rakkoo hin qabu adeemu. Yamaniin kan inni deemaa jiru. Yaman ta'e Dubaayiidhaa achi deemaa jira. Yamaniin deema natti fakkaata. Gaafa inni Yaman deemu kana eenyu bira deema? Sumayyaa bira deema. Sumayyaa wajjin walii galaniiru. Sumayyaan dhuguma isaan simatti jettanii yaadduusi. Gaafa Zaidoonii Adaamaadhaa ba'ee Finfinneedhaa ba'ee achi Yamaniin naqu. Sumayyaan abbaa manaa kootu dhufeetti dhuguma Zaidoo waan simattu sun ittiin fakkaata. Moo eenyu bira deemaa jira? Zaidoon kan deemaa jiru akka yaada dhuunfaa kiyyaatti wanti dubbachaa jiru kun garuu. Zaidoon Yemaniin kan deemaa jiru Sumayyaa bira deemaa jira moo Yemaniin ga'ee ayyaantuudhaaf haala mijeessuu deemaa jira inni jedhu akka kootti gaaffii koodhaan. Ayyaantuudhaaf haala mijeessuu dhaqaa irra taanaani bareedaadha. Garuu immoo erga achi ga'anii miidiyaa irratti akka kana wal dhabdee geggeessaa jiru akkamitti biyya tokko keessa jiraatu jettanii yaaddu. Magaalaa adda addaa jiraatu moo bakka tokkotti isaan geessuu yaadedha Zaidoon. Isheedhaaf haala mijeessuu deemaa jira yoo ta'e jechuudha. Wabiin immoo deemii ittiin jedhaa isaan Zaidoodhaan. Wabiinis wanta maal akka inni yaade hin beekamu. Sumayyaan amma kanarratti aarteedha kan isheen dubbachaa jirtu. Ayyaantuu akka namaatti ulaalaa hin jirtu. Kanaan dura baay'ee salphattee ta'e ayyaantuun. Kanaan dura isa dhiistee baddee amma immoo achi deebitee isaa wajjin jiraachuudhaaf yaalii godhaa jirti. Akka kootti waan baay'ee na qaanesseedha. Sumayyaan dubartii cimtuu ta'uu ishee mirkaneeffadheera kanarratti. Ji'a meeqa obsite? Ji'a meeqa obsite? Amma immoo Zaidoon Sumayyaa biratti hin deebi'a. Ijoollee koollee fideen dhufaadha jira. Jalqaba ishee gadhiisee erga fuudhee ijoollee irraa dhalchee booddee ishee gadhiisee nama biraa fuudhaa jira. Waraqaa walii geggeessuu walii ilaalne malee wal gadhiisuu wajjin tokkuma bakka. Erga dhiisee manaa ba'e qofaa ishee erga ijoollee guddisaa jiraatte jechuudha. Innaa isa kanaafi mucaa godhachuun barbaadaa kan isheen jette ayyaantuuni. Mucaa godhachuu barbaaduun ishee ammas waan wayii waa yaaddee qabdi. Zaidoon beekuu baatus Sumayyaan dursitee beekteetti waan kana. Garuu itti himuu hin dandeessu. Faallaa ishee sababa inni deemaa jiruuf jechuudha. Isa kanaafi Sumayyaan rakkoo ishee namni hin beeku malee bakka irraan kolfiti malee keessi ishee gubataa akka ta'edha viidiyoo kanarraa wanti isin argitan. Baay'ee keessi ishee bakka gaabbiin itti dhaga'ameera aarteetti garuu waan gochuu dandeessu hin qabdu. Akkuma namaatti abbaa manaa ishee ta'e ishee fuudhee waliin jiraatee waliin ijoollee horan qabeenya illee waliin horata waan ta'eef abbaa manaa koomitiittiin jechuun baay'ee tolfaateera. Hin beekama bakka kolfitus taphattus foggorraa wayii fakkeessitee miidiyaa kanarratti dhiyeessitus waan wayii keessa ishee akka jiru waan beekamaadha kun. Isa kanaafi fakkeenyaaf namooti baay'een Sumayyaadha waan jettan hin qabdan bakka dubartii cimtuudha. Sumayyaan dubartii cimtuudha. Garuu immoo ayyaantuun buufata xiyyaaraa dhaqxee bahuu ishee irratti Sumayyaadhaaf garuu guyyaa gaariidha yaadan guyyaan sun. Guyyaa isheen buufata xiyyaaraa dhaqxee boossu sun jechuudha. Innaa ta'u hin fudhatte moo hin dhiisti yoo Zaidoon dhufe. Sumayyaan kan fudhattee wajjin jiraattu taanaan akka haasaa isheetii kana yoo hin tuute Zaidoo wajjin walii galtee kan jiraattu taanaan isheen nama baay'ee nama ajaa'ibudha. Sumayyaamti mataan ishee jechuudha. Isa kanaafi namooti Sumayyaan Zaidoo ofitti hin deeffatti jettanii yaaddan yoo jiraattan dhuguma deeffatti waan deeffattu sitti hin fakkaataa isini. Ayyaantuun kana booddee maal taate inni dhusi gaaffii koodha akka kiyyatti. Isa kanaaf namooti chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib godhaa. Miseensa taasisanii jenna. Koomentii keessan barreessaa yaada keessan ibsadhaa. Ayyaantuun Zaidoodhaaf imalti moo imaltu kana booddee wanti jedhu gaaffii kee kooti akka kootti isinoo maal isinitti fakkaatan jedhu gaaffii godhaa. Sumayyaadhaan jajjabaadhu jenna Waaqayyo si haa jabeessu jenna. Ulfaadhaa galatoomaa warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Yeroo gaarii.